manni argitan kuni ganda duwwaa tokko yookaan Awaashoo raqa Awaashooti ispaaltiitti aaneeti jechuudha. Kaartaadhaan walitti dhiyaata. Suuqii tanallee kun suuqii bolokkeettiidha. Teessin argitan kana qaba. Mettimi karaa irra akkana godhe. Asiin karaallee kun karaa guddaa qaba. Ila kun akka gadaanu sun ispaaltiidha jechuudha. Akkuma argitan irratti karaan ol deemu sun ispaaltii makiinaa galluuf argitaniittan. Kun karaa guddaadha. Asiin as gortanii mana kana jechuudha. Warqiillee qaba, shonkoorallee qaba, abaaboollee qaba, mucattiillee qaba. Mucatti jalaa godha akkasii waliin hin fuune kaamera. Mooji keeti. Daaspooraan si alaallata maaltu nagee. Kun kutaa tokko kun saalooniidha. Asiinillee akkana kun olaala waan hundi mana dhumate. Maashaallah tabaarakallah akkanatti kun ammoo kutaa ciisaati. Kutaan ciisaallee kun asiin akkana jira jechuudha. Kun saaloonii guddaadha. Kun kutaa ciisaati. Kun asiin lafti asiin deemnee kunillee kutaa biraati. Kun kushiinaa godhataniiranii asiin. Kun asiin ammoo kun bakki madaabaraa kun shintibeetii fi shaaworii mana fincaaniitii fi mana dhiqannaa agana guddatamanni mana dhumate. Maashaallah tabaarakallah. Waan baay'ee namatti toluudha. Korniisiin galeeraan ka gadaan kanallee. Saaloonii qofa galchiniittanii. Madaabara moo sun madaabara maal korniisii jedhanii laakkaanii miti. Kun akkasiiti maashaallah jiibsoonii dibu maal jechuuf keessi dibamee jira. Kunniin garafamee jira. Kan dhumate haara baafachuu malee. Kun maashaallah durbillee baay'eetu jira. Achiin soqinaati. Asuun jirti koottaani. Manni qe'ee nagaati. Karaan illee ufufootana qofaan ilaa jidduu tana asirraa kaasee agasii karaan hin tuqa. Balbala suuqii tana irratti jechuudha. Dhugama isin himaa deemaani. Akka ogeessa ilaaletti agattiin tun hin tuqamti. Wanni achirraa fi manni nagaa nama hafa. Bitadha. Gatii ammoo warri ka jedhu 900 jedha. Inni akkasii dhiisarraa isinii boosisiisa kootta.